السلام عليكم زمانو. وعليكم السلام حبيبي خيي بساكو كم نقا؟ فيادا صدق جرة والله سود أنا قاعد. مالك جتا كم نغامي جرة قالت هسا. قالت هو يبغى تكتي قصتي نابنو بس كي. ربي جسي قاعد متى كذي قافت شوينا. اه قاعد ما تقصي قافت وشغل سير. أولا أنا كبجة قصتي اوكي نابنو كي قالت هوني. متى هسا ابشر ابشر جيتون غلط بنتين الفاد جماعة كم نقا. الفاد سنجرة. لكن استيا كيس قافة لقافي تك. صوت دمالي فنانير. اوف اوه وان انت لتين يا فوتير غافي بريدو انت اللي سرافود. ها انت اللي سرافود. ورئيسات دي. وررها اوه صدق ما دفنا جتا لما غافي إيه سيجا لغة ما دي بيسار تروى قافي ما سيجا فتو ايه أكيد دي ايه مربانا ست دي. ستين تولو No, نتطلو دا بيتي ميت. اه Just gaafii itti deemaa. ايه لكن ناسي ما كين جولي بكتكاتي جولي نالو تكا Ijoollee naannoo sanumaaf takkaa soddaa yeroo siyyaa intala teenya fuute obboleettiitiyya yaa yeroo isiin ijoollee Harargee akkasuma ijoollee Oromooti. Aadaan no no ijoollee hargee qofaaf miti ishee akka naagal obboleettiitu ilma ishee Oromooti akkuma obboleetti. obboleettiitti Garuu ammoo gandiisii anama fakkeenyaaf dhaloonni kiyya Baalee Oromoodha. Isheen dhaloonni isii Harargeedha Oromoo. yes Kan waliin nu fide jaalala. fayyaa naadee Duubni akkasiin jedhu warroonni as jalatti viidiyoo wayii waraabamee argee ture. Erga isiin Harargee taatee jirtu ka beekan ta'e erga isiin ilma Harargee taatee jirtu ka beekan ta'e maal gochuu Harargee kiingi jedhii akka adabatti Harargee kiingi jedhanii adabsiisanii. gaafii bareedaa gaafii bareedaa harargee kiingi yoo jettellee uumaan qabu warrisi ijoollee harargeetii bishin Rakkoon qabu anamma ramsaale yoo isiin jetteetti hin boona rakkoon hin jiru. Garuu no ammoo anammaati baalee kiingi yeroo akka adabatti jedhee kana jettanii jira hin jedhe yaan jedhe normaala. Garuu ammoo akka adabatti maal gochuu isii bira dhiyeessanidha. waan kanaan taphatti malee adabbitti hin beeku beektaan akka taphatti beeku amma fakka adabbii namni waan bada beekaa mire adabbii amma fakkeenya adabee akkana godhee oggo jaan ana amma kana taphatti hin beeka malee ana adabbittoo akkasitti wanni hin jiru. No jechuun laayik akka no waan sirraan fakkaanne malee osoo hin taane na jaqasa jechuun maakiin yaa ilma Harargeeti Oromoodha Oromoo guutuu jaaladha sigalee gandi isii irraa alatti jiru haadha abbaa isii warra ciroo warra Harargeeti dhaqee Harargee uummata jaalalaa san uummata kabajaa qabu sigalee silaa ganda ka filatu ta'e silaa gandummaa waan akkana hin deemu ta'e baalirraa ga'ee Harargee irraan fuudhu sigalee waan uummata san jaaladhu uummata kabajaa uummata san qabu. Jaalatami bareedaa fi yaa kanaa miree erga akkas ta'e maaliif intala sana hidhatiin tun ilma teessani intala teessani yoo balleessite yoo waa gootes nama ofiiti nama ofiitti wal kaa'ee wal dhoysee nama fuulduratti osoo hin taane wal gorfata moo maaf akkanatti itti weerrisan maaf gaafii akkanaa akka gaafii bareedaa fas ibsaa kiyya awwaam jiru hin beeku maakii tana akka nama biratti like naaf maakiin hedduu walitti dhalooyin ni beeti ilaalcha namaa qabu ni beeti tokkoffaan namummatti namana waan nama gartee waan biratti akkana wanni kana hin fadhu ni beeti maakiinis wanni maakiin amma nama biraatti hojii osoo hin taane ana wajjin wanni seentuuf ni beeku maakiin na kabaji ni kabajaani ilaalcha nan qabus ni beeti namummatti namana waan sirriitti na beektuuf gama biraa rakkoo ishiin akkana goote waan ishiin akkana gootee jira nama akkasitti illee yaadu jiru ani illee hin beeku waan ishiin goote illee tarii yoo waan ishiin balleessite jiraate namni asirra jiru kun miidiyaan obboleeyyan kun immoo karuu addan naqu miidiyaadha namni miidiyaa immoo seensitiiviidha gizee fedhanii gammada gizee fedhanii waan fedhee waliin jaa waan jiru ani hin beeku immoo maakii
ibsaa kiyyan akka nama biratti wanni hin laaluun ani like akkuma buleettii kiyyatti ilaalaa wayii taban namni inumaatti koosirratti miidiyaarra wayiillee yoo teenyellee dasna jiru ishiidha hedduu wanni jaamale akka ilaalcha biraan qabu fana buleettiitii yaa osoo saba biraatu taate Oromoo wanti naaf gali anamma fakkeenyaaf harge king yoo naan jedhan kuni akka dabar dhiyaatuun qabu si galee mikniyaatu harge king yoo jedhe Oromoodhaa yoo faarsi rakkoon hin jiru. Warra soddaa kiyyaa faarsi. Dhibballeen jedha. Kun rakkoon qabu sii galee garuu ammoo namni tokko akkasii waan jibbaa uummata hargee kanaaf qabdu yookiin immoo uummata hargee kanaan fiinitti fakkeessanii akka qixaatatti itti dhiyeessan nama sii galee jaalattee jibbeen an jaalatteetii miti kan Baalee keessatti dhaladhe yookiin Oromoo keessatti dhaladhe. Isiinis jaalattee filatteetii miti kan ilma hargee taatee dhaladhe. Waan ofii tokko waan keessatti dhalatte saba naannoo ofii keessatti dhalatte keessatti akka qixaatatti dhiyaachuu hin qabu. Galee hardhallee borillee taanaan isiin yaa ilma hargeeti ilma Oromooti. Dhaabattee haga feete haa jettu yoo akkan akka qixaatatti osoo hin taane akkanumaanuu jedhanii yoo jedhe maal rakkoo qaba sun rakkoo hin qabu garuu ammoo waan akkanaa kana namni isii gara biratti dhiibanii akka qixaatatti dhiyeessaniif naa ajaa'iba sii galee. Barra amma maali beektaa ibsaa kiyya amma haala hunda keessattuu amma fakkeenyaaf ati akkaataan ati itti ilaaltees normaal pozitiif ta'uu danda'a. Pozitiiva yoo jettee homaan qabu dhugaa ijoollee hargeetiin yoo jettees rakkoo hin qabu. Namoota tokko jira sii galee namoota akka hin taanedha gara hin taane nama dhiibantu jira. Laala nama dhugaatitti maami wallaa lazii mana galu kana keessa ijoollee hargee nama lama waliin gala waggaa 7 waliin gala namummaadha waliin nuufidha. Walla sayirra taree islaamummaa jiran jedhu sayirra taree obbolummaa Oromummaa walitti qabu. Galee innaa gaafa waan akkasii kunniin ta'u. Galee namni amma maatiin nama miidiyaa kana yeroo dheeraaf fayyadamaa turte hin beekne akka Oromootti isin jaalatanii. Hedduu bakka guddaan qabaaf. Nama jabaa ofii tokko gaafa inni waa tasaase yookiin immoo waa balleesse. Laal miira namni jechi namaa miira keessa nama naquu danda'a. Waa balleessuutu danda'a. Asirreessuus danda'a garuu gaafa namni tokko waa balleesse abboo sirrii wanti kun akkana sirreessi dursa moo waan akkasii godhanii walitti waan gara hin taane hamilee namaa tuquu akkasiin nama sanirraan dhalatanii uummata sanirraan durii fakkeessanii warroon daldala waan akkanaa jedhan bareedaa miti. Kun dhugaadha. Ibsaa kiyya maaltu jira seetee an amma miidiyaa kana gubbatti amma ijoolleen warri nu ilaalu kun hundillee beekuu danda'a. Ani yeroo hedduu kaniin qoosa. Kaniin haalaan qoosa guddatu. Namni ani ittiin qoosne maakidha. Hedduun eeggadhaan. Hedduu. Maaliifi nama ifi nama jabaa ifi yoo nu waliin teessus yoo waliin taphannus wal bareechina. Waliin fokkasna obboleettiitii. Nin boonaan ni beeti ilaalcha nan qabu nin beeti. Sirri beeti ibsaa kiyya. Maakiin gaafa zammeen namaa akkamiyyiin. Waan biraatillee nama negatiiva qabu miti. Like nama kana akka namummatti obbolummaatti jaaladhee bakka wal bareechinatti namana. Immoo kanin warra miidiyaa biraa warra asirratti live hojii wajjin taphadhullee wallahi maakii ittiin qosa. Warri as nu ilaalu jiru kun hundi dubbachuu danda'a. Garuu haala jiru irratti maakii waan balleessite qabdi yoo balleessite humaan qabu bileeyyan ishiiti warra miidiyaatti dhiifama yoo waliin jaan. Immoo ani karaa biraa ishii oofuu like waan biraa godhu akkasitti na jala akka fahamtullee amma reefu gizeeti maaliif saddaa yeroo naan jetta gizee naan jettu ni rifadhe wal dhabamu maal jedhuru karaa biraa yaadi maalti jechuun wanni san si gaafadhee waan si fakkaatu maaliif soddaanaan jettaa wayitasiin jedhe san ishiin ilma hargee waan taateef yookiin immoo ilma naannoo teessan waan taateef yookiin obboleettii waan taateef soddaanaan jetta. Duubni ergasiin naannoo san irraa dhufte qixaata akkamitti akka adaba naannoo san godhanii qaxxaanitti na ajaa'ibsii galee. Anis kan beeku. Ibsaa kiyya wallaahi ati amma Baalee King yoo naan jette qixaataa miti kun badhaasa malee. Badhaasa miti yaa badhaasa. Badhaasa. Illee badhaasa garuu akka qixaatatti jiraachuu qabuudha malee jechuun qabduu miti boleessa. Yes. Sigalee akka feetetti jechuu dandeetti maaliif waan ofiiti uffaarsite rakkoon hin jiru. Ufaarsuun jechuuf jaalachuun awwala wanni martuu ofirraa jammara.
Inkaan sanii anaayoon aan jette hin jedha rakkoon qabu. Mikniyaatum warra soddaa kiyyaati akkasuma oromummaa dhiiga tokko walitti qabna. Egalee nama walirraa dhallee wal keessa deemee waliin jiraataa kun rakkoon qabu. Garuu waan akkana kanaa kana akkamitti qiyaasa dhiyaasaniidha malee gaafiin dhiyeessan. Animmoo nama positiiva wallahi. Maaliif waan akkasii laali amma ishiin amma biyyoota akka ture reefu giftiin of nu turte warri amma nalaala jiru kun dhaga'uu mala. Ijoollee baaleeti qananii ijaanii micoota akka giftiin akka nu turte micoota nani beektaa maaki intala baaleeti morma taakkuu lamaa bareedduu qashtii jee dubbachuu ture micoon tun uumaa rakkoon qabu kuni ilaalcha beektaa ibsaa kiyya jalqaba ilaalcha amma waan deemu kana wajjin laayik gizee uummanni ajjala waa barreessuu fi miira biraa keessa si galchuu danda'a akka nama obboleessa kiyyaa tokkotti anaaf ishii jidduutti illee garaagarummaa namni uumuu fadhuu danda'a obboleettiitii maakiin nama osoo hin tahin nuhi amma nuti akka nama wajjin jiru tokkotti an obboleessi ishii hagan ishiin xiqqeessine hagan ishiin jecha tokko hin ceenetti bakka ishiif qabus ni beekti sillee yoo taate akkasumatti ni beekte ibsaa kiyyaa naam pozitiif immoo akka ilma akka gammachuu tokkotti ishiin jee malee akka nama waan biraa tokkotti ishiin nama biraa taatee waan akkasii miti. Akkasitti illee fiilna jiran godhin. Hebbisaa galchime. Hebbisaa jarjar kana galchime. Eenyu kajoo? Hebbisaa jarjar kuma tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Zabanu abono fittati ya bilas asgubarano fittati. Dalaga rawga galle silalla lukeru kasa jirta gurba gada badu. Hafkir bisa gina gami. Ya wani sinjadu yada ibsan kase. Ibsa assalamu alaikum. Waalaikum assalam ibsa. Ya dilaga ga dabresan hunda ani biyan turre wani jabatu turraga inshallah adda banne kamaleda ya gafin ibsan CDS zabano gafi ifada gafi namni nama gafatu qabu si gafate nutiin kuni obboleyani nutiin kun tokko osuma garte walille adabne jechuudha garte tokko adabe nuti kun ganda garte warra keenya khaanin taane wanni garte akkasitti akka adabbitti fudhataniif hin jiru jechuun isaa nama biraatu akka bira fudhata. Namni biraa akka bira fudhata si galee miciyyoon tuni nuti obboleeyyanii dhugaadha akkuma tiyette obboleetti teenya. Achi baafnee harargee king jechisiisuu hin qabnu isiin duraanu teessanii. No, kana ilaalcha malee bari harargee king yeroo miliyoona takka hojjette eebbisaa waan rakkoo qabu miti bari. Rakkoon qabu waan si galee ilaalcha bar dura. Laali miciyyoo tana amata meeqa guutuu miciyyoo tana akka arrabsaa jiraatillee quba qabdaa argaa jirta kana gartee waan miidiyaa gubbaa. Ni beena ani yeroo maaki dubbatan mee viidiyoon dalinaa jettu zamaana. La ansi jala deemaa jira bara amma miciyyoo tana giddiidhaan aarsaniiti. Berta quba laagaa kaanii dubbisanii miciyyoon tun gaaf tokko waan isin jette gabbaatee ani arrabooda harargee miti maqaa kiyyanan kaasinaadha jette miciyyoon tun aartee jechuudha. Okay. Waan sanirra dhaabbatanii miciyyoo tana harargee keessaa baasanii harargee kiingi godhachiisii agartee amma aggaati akkasii tun ati namummaa jette malee ati gartee hamtuu takka sirreessan jirtu nama waan bira fudhatu. Nama waan kana qubmaa qabu. Laal miciyyoo tana amata guutuu arrabsaa turan namni arrabsaa itti baay'ee miciyyoon tun deebisallee deebisaan turre. Niyooni an deebise nama kanaatu garagara. Maaltu buuseensa warri mooditaraa nama welcome mijee nama buusin asirraa. Nama buusinaan mooditara nan fuudhaa koyi namarraa. Asal jero kamu jangan ada budak. Ya, nama busun sering namanya saya. Saya pun ada. Aduh betul. Ya, saya fortune karena apa? All day sih. Bisa air ke apa? Bisa gitu. Kalau tahu piro ya Revis.
Injiru ebbisa. Geemi muditana na Ergu jira. Ergu jira. Isin ni garsiisa? anu argara muditana na Yaa ammaarke. Meelee duba. Komantii barreessi geeme. kun ababa darbara Ergiseen tuqee bara naan fidu. Oo amma naa fide. Okay. Zama. Majid. Accept godhe ni bara. MJ. Anime gaafii takkaan qaba naannoo keenya argee kanaaf. Okay. Makiina akka argee taate isin argee akka taate hin beektanii? Akka ajaa'ibatti. Maal rakkinni deema mucootana tokko yoo amatu rakkumaa irra deema sila waa'ee argee kanatti ni aarsanii ijoolleen teenya takka takkaas jaalala qabduuf takka takkeen agartii jaaluma isiif qabduuf aarsanii takka takkeen isa akka biraa jaa maal rakkoon as jirtu ani rakkootu hin baruu fedhaarra. Oo ati beetirarra. Amma rakkoon jirtu zamaanootti intal mucootana tuqeen mucootana. Maal ati hin jenne. Hintuune. Ammas ijoollee teenya keessaa namni haala respect godhu mucootan hin fadhaan hin kabajaan. Social media mukaminu gaafa mucootanatti duulanii namni ishirraa namni defense godhu ana akka obboleessatti. Nama keenya hajabaatee ol ka'ee dhaabbate matarra hin dheenaa namni keenya hajabaatu haa guddatu. Namni dubbatu zamaan maakiin akkan namni dubbatu nama positive. Gartee yoo ishiin amma nama miidiyaati namni miidiyaa ni aaras gizee aaree waa dubbates namni dubbisan jala qota ni guddisa zoom godhee uummanni akka karaa biratti fiil godhuu danda'a. Sunduuqa. Xiqqaa tokko akka namni waan biratti hubatu nama godhuu ni danda'a miidiyaa kanaan olola namarratti hafarsuu ni danda'a. Warri waan kana balleessu nuyi wajji taa'uun kan jabannu jaalala obbolummaadha malee anamma yoo ishiin hargee kinga jettellee nu bareechite malee nu fokkistu an akka qixaatatti sanis akka qixaatatti haadeetii miti akka namni difeensi ishii godhuufillee miti. An bu'aan obboleettii diyyaan xiqqeessee argadhu funyaan inni haboon anni hun barbaadu waan akkanaa waan namni xiyyeetti naa bareedee naa jabaatee wal bareechinu dasna jaamale. Zamanu nalagaadha. Kita kemudian tara naa kemmeeti. Okay, megalchin ati yoo dandeesse. Akkoo hin jiru naa. Argin jechuun barra rakkinan qabu barra man qabu argin jechuun rakkinan qabu siin akkatti fudhatte na fakkaatti amma akka kiyyatti ilaalaa mita. Argin jechuun siinuu harageedha agartee siinuu harageedha argee jechuun argeefuu dhaabbattee guyyaa sun agartee warra kan ta'e suniif nu bira dhaabbatte argummaa isii OMN irratti soo agartee BBC irratti soo agartee ani intala haragee jettee deebisaa gidee durgaa fi gaafatan akkasii deebisite beeta. Ani khaliin agaree baala. Jechuun arge king jechuun umma rakkoon qabu moo yeesunitti isin agartee akka tahiyyatti yaada akkatti furatte beeta. Maybe namaatu isa ergee namaatu jeeni ummata giftara keessi jeeni akkatti agartee ja'anii agartee isin isaanuu argeedha maaliif waan akka nagaafataa waan jiru takka itti mul'ate. No maki kaleessan jenne. Ana ishi raachee taanii jechuun ture maal rakkoo qabu. No, MJ ni pitadda dhaggeeffadha. MJ fitadhee si kanna. Garuu maafaatu fitaata dhiyeessanii nama dhiyeessa. Fitadheen si kanna. Nama na darbanii rakkoon qabu suni namni silaa nama walitti wal dhaggeeffachuun gaaruma yaada nama xumura laaluu qabanii. Isin maakiin gaafa sanillee aarteetuma jettee malee harargee keessaa if baasuudhaaf miti. Amma reefuun tana siigalee miccoo tana arrabsaa jiranii arrabni kun miccoo xiqqoo tana namaa barbaachisee
oga jennu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf aartee namni tokko oga aartee beeki namni kun oga aaree beeki waan hin taanes qabatu numa jira beekadha bakka hin taane illee uma seenaan aara keessa jechuudha. Amma waanuma isiin guyyaas gaafa san akkas jettee fi Harargee keessaa baasanii Harargee jechuun ati amma noormaali ati qulqullummaa san jettaa barsiisuun si ilaalaa jirraa misa barnuuti si argaa jirraa barsiisan nuti. Anammaa miti gaafa si ilaaluu eegalee gaafa ati diraamaa gartee galamsoo keessatti galamsoo hudii wajji gaafa daleeduun si ilaalaa tureeti. Noormaali fuula namaa kana ni ilaalta ati qulqullummaa san deemuu jirta. Ammas jala amma tana hoggareefuun tana gartee ati ibsaan waan kana kaasu ammallee dhugaadha Harargee keenya jechuu qabdi isiin akkasin nama laalee barreessuu jira jechuudha. Maakin hammeenyi tokkoof hin jenne aartee gaafsa illee dubbattee miciyyoon arrallee barullee obboleetti teenya. Kabaja nuu qabdii nuti kabaja isiidhaaf qabnaa especially ibsaan soddaa keenya. Sigalee waa garii nuti ijoolleen teenya tun afaan illee waa darbattii soddaan keenya waa galatee ijoollee waa darbattu argallee ija gurra qabateetu makkuma duratti bira kutuudha qaba. Maaliif sittiin qabatu waan ta'eef jechuudha. Namni beektaa Oromoon waan jette hudduun dhuufne ittiin qaanfatanii jette. Hagasuma siigalee wanni dubbiin biraata jirtu takka illee hin jirtu. Waliin taphadhaadha isinii garuu nama ilaalcha fokkataa namaaf qabu dhahaa deema isin amma namni isin dhagaa waan ta'eef jechuudha. Siigalee dhoowwaa deemadha. Akkasii har'as borus maakin obboleetti seenyaa jechuudha galeeti. Galata. Yaa. Waan kana dhaabuu qabna nuti wanna kana dhaabuu qabna kan Harargeetti adeeroo kiyya dhaabuu qabna namni agartee ani amma rabbii addunyaa tanarraa na fireeti dhalataa Dirreedawaa na godhe Dirreedawaa keessa Harargee na godhe Harargee keessa Oromoo na godhe Oromoo keessa Itoophiyaa na godhe na uume keessa Afrikaa na godhe na uume ani hin filanne beeka ani hin filanne rabbii naa filee biyya bareedduu sunitti Dirreedawaa fi Harargee fi Oromiyaa keessa na uume bita. So namni filanne waan kana nakabadina namni nuti agartee namni keenya mucoon nuti namni qabnu siin nuti namni ni qabna jennu akka feemasatti honka jibe malee namni milee tu qaisi qofa. Oh isin ammas jollummaan si jirti beeka. Gidi artisin si deebisti. An deebisini jaan gutata namaafun deebisini jaameta. Isin si arti jollummaan si jirti beeka. Tanas kana qabadda. Jollummaan si jirti. Gidi arti agide jolen tenya wala Arsenal sin ja o akasti yakasi famous te na Arsenal numan ja ara no der banana tu rar gene beta ati zaman no ranu fani siranu wala marra khanis azra fi khana rasul sani sin rasar wala rasina khana kaya dirre dan ti darakhnya talila arja das darakhnya talila wala rasina mo warra wala fin kamnu beha garara wala fin kamnu nuti nama abba fere challa akargetti ibne akarge abba fere challa isillen gide bi gudda deto akristi ani intala Harargee jettee himatti BBC irratti soo agartan OMN irratti soo agartan dhaqaa YouTube ilaala intala Harargee hin jetti namni hargummaa si kan jiru Oromummaa si kan jiru isin Harargeedha dhiisaan please anaa isin jee dhiisaa mucooteen kun isiroo meeqa irraa araanis illee irraa jalqabeeti dura dhadhaabbanne nuti hundinuu agartee maaliif ni jaallannan hedduu jaallanna teenya jenneetti immoo dura dhaabbanna fakkaate namni gargari jaala keessa isii dura dhaabbata. Namni gari immoo takka ni jiran amee gaafa sana dhaabbatu inaan faana sajjistu ni jirti lafa fakkaatti. Laakiin nuti ni jaallannaa fi namni takka namni Harargee waan jaalatuu fi akka teenya taate beeynaa fi akkana isii dura dhaabbannaa dhiisaa waan kana guddisanaati. Intalti teenya arraas boruus teenya waan fitan fidaa teenya intalti anaan agartanii intala habootiyaati micoon ayyee gosiisillee gosommaatiyaati gosiisi takka maal fiddan wanni fiddanii jirtan. Intala Harargeeti. Aartee isinis ijoollummaatti jira jette ani Harargeen jette sun dabarsaa mucootana kuna isin nuti. Namni biraan agartanii amma agartee amma soddaan keenyaa jiraami. Soddaan keenya inni dhabamee ture. Isitu soddaan keenyaa deebisee feemesa godhe. Akka tiksee kabajanii agarree warri gandii baalee kabajaa isaaf qaban. Nuti isaan kabajannu waa keenya. Ammaattus agartee ammaattus waan fitaatus keenyuma adeeroo. والخبجة ولا جال نبو مجدري مالتو جرا بيتا يا دو تكسني يا خنون يا ترى ما وانت كاجر إلى الشانجي ريفن ترى خرجت رجال على الدنيا إلى الشجع شون كيا ما ستة مجيخي عم برو أدبي هجوا في كينيا عن وان برتو هدي تيمتي
Harargee kiingisan hin jenne bara mamiyyoon tun hin jenne osoo nama negatiiva yaadu nama pozitiiva sammuu pozitiiva hin qabne taate akkami jawwati dimaarra gee akka ijoollee baalagee godhutu hin fadhu micoota kabajaa qabdi namni nama ni aara anis ni naara yoo namni tuqe waan uummanni koomantii kun agaru laaltee hoottaate saniifis jechuu dhabdi malee nama negatiiva furadhee takka ishii akka namni harargummaa keessaa baasu nama ijoollee teenyan ta'ini no namni ni qaanyisita nama bilchaataa jechuun jabaatee sammuun jabaatee karaa pozitiivaatti ilaaluu qabdi ishiinis jeejaaniin maal rakkoo qabaree bakka hin tiraale kaleessa akkas jette miyyoon tanu maal rakkoon qabu dasna jette because bakka irraa dhalatte jette sirri jette waan biraatuun qabuufi naat dawwalee si gala miyyoon tun waa'ee ammaan tana nama keenya difeensi wal godhuu wal cabsu irra wal jabeessu wayyaa wal bira dhaabbatuu qabaa namni keenya ijoollee ta'e keessattuu shamarra gizee taate faa shamarra gizee taate fooloo 200 qabaatu hagam takka akka jabaatu ni beeka namni keenya nama hagam takka jabaa nama hagam taalantii yoo nama akkam ta'e yoo ta'e namni fooloo dila kanas qaba dhuga qooda walii keenya ijoolleen teenya wal jabeessuu qabna jaan ishii wajjinuu akka parsanaalii akka dhuunfatti waliin ni haasa'u si galee immoo yoo jettes waan biraatii miti amma gizee ibsaan dhufu ibsaanuu hootti hedduufe ibsaanu maaliif soddaanaan jetta yeroo naan jiru inni ana ibsuuf ta'uu mala si gala immoo waan kana akka nuti ilaalcha mataa keenya keessaa qabnu dura noormaalii humaniititti namni amanuu qabu dura nama ta'uu qabu namummatti yoo san iyyaanne namuuni fadha ganda isaa namuu ganda isaanii kabaja walii kabajaadhaan namni wal jaalatee wajji jira akkasitti iyyaadha galatooma. Laal zammaan waan biraa osoo hin taane maaliif soddaanaan jettaa isin jedheef tokkoffaa si ibsuuf karaa gabaabaadhaan maaliif soddaanaan jettaa waan ilma ta'e san fuudheef isin soddaa ta'eef jettiin sun kan fuudhe gandi fi harge dhalatte abbaa fi haati isii hararge bira dhaqee akkaama tokkotti maanguddoo qabadhee nama guddaa qabadhee kabajaadhaan dhaqee ganda kabajaa dhaqee fuudhe kan irraa fuune ganda hararge kana duumni gaafa atin eenyummaa kan keetiin akka qixaatatti dhiyeessanii isiin harargeedha harargee kan jedhanii maaltu intala kanatti dhagahama akka shamaraa takkatti si galee intalli tun shamara dhiirallee miti miidiyaa kana gubbatti waa hedduu jedhanii waa hedduu jechaanii turan waan ilma namaa hin jenne mara gaaha haa dhaabbatti taranii waa hedduu godhaanii turan so dumnan kasiin jechuu barbaade kan ani beeku kanan gandirraa fuudhe ganda harargeeti kan anillee beeku inni kamuu beeku ganda kana erga beektiin tun ganda kana taate maaliif akka qixaatatti waan kana jejjedhanii jechuun ammoo akka qixaatatti osoo hin taane akka kaanitti hin jetti rakkoon qabu faarsitee